Akkam jirtu nagaan waaqayyo isiniif haa ta'u nagaa keessanii nagumaa waan gabaabaa daqiiqaa lama sadii naasa'uu barbaade maaltu nu aarsa yeroo baay'ee hinuma aarraa takka jireenya ittaarraa takka hojii ittaarraa takka siyaasa ittaarraa takka lafa ittaarraa takka waaqa ittaarraa wantumti nu aarsu mataa miillan qabu waan barbaachisaa ta'eef waan barbaachisaa hin taane adda baasuun gaariidha. Aarii keenya yeroo baay'ee hundumaa xaaraa dhukkuba foonii dhukkuba fuuraaf itti fidaa deemurraa important and unimportant inni adda baasuun gaariidha. Fakkeenyaaf amma wanti important yookiin baay'ee barbaachisaa ta'e waan akka jaalalaa fudhannee yoo ilaalle namni nu jaallannu tokko akka inni gaarii wanti gaariin ta'u hawwinaa karaa gaarii deemama akka ijoollee keenya fakkeenya waan gaariin akka ta'u hawwina waan ta'eef yoo san karaa irraa ce'anii karaa hin taane deemanii nu aarsa. Inni kuni isaan miidhu isaan balleessuuf utuu hin taane isa sin hubattan hin hubanne waan ta'e wanti sirrii isaaniitti fakkaatu isiniif immoo sirrii miti waan ta'eedhaafitu wanta akkasii aariidhaan garuu waan hin taane haasa'uu nurra hin jiraatudha. Aariidhaan jaalalarraa kan ka'e aaruu dandeenya. Aarii sana keessa garuu wanti nu haasofnu wanti nu goonu immoo jaalala sana balleessuu danda'a miidhuu danda'a. Haati mana abbaa mana abbaa mana haadha mana hiriyoota nama jaallannu tokko yeroo inni ka'ee karaa garmalee deemuuf ka'u nu aarsa. Kun ta'uun irra hin ture kun ta'uun irra hin jiraatu jennee jechuudha. Kun barbaachisaadha. Garuu aariin keenya sun waa geeddaraa inni waan tokko iyyuu hin geeddaru. Aariidhaan warra nurratti hirkatanii dipendentii ta'anii jiranis yoo ta'e warroota biraas yoo ta'e aariin sun ittuu gara jibbaatti geeddaramaa deema. Aaruu keenya miirri keenya aaruu danda'a garuu kontroolii gochuu danda'utu nurra jiraata. Isa keessa haasaan taane haasofne tarkaanfii hin taane fudhannee borbooddee gaabbii keessa akka hin galle. Wanti hin barbaachifne important kan jennu immoo jira. Fakkeenyaaf amma mana nyaataa faadhannee iddoo taa'uu barbaanne sana yoo dhabne yookiin immoo nyaata jennee sa'aatii nu yaaddetti dhufuu yoo baate hin eekamna warra weetersii kana waamnee itti mittiinitu kana goote. Kana qophaa'ee dhufu kan nuyi jennu tokko yoona waan daganaa haaraa godhanii bisheessaniif danfaa ta'uu danda'a. Garuu amma kun waan barbaachisaa miti jechuu kooti. Siluma yeroo nyaataaf dhannu yeroo bal'aa qabannee dhaquudha. Yeroo nu mijatu alaa fiigichumaa yoo dhanne immoo faastii fuudhii warra diraayiv siruu fudhatan gochuudha. Kanaaf amma warra akkasii badaa barbaachisaa miti. Fakkeenyaaf unimportant yookiin immoo irraashinaal jenna. Fakkeenyaaf karaatti baanee attamitti makiinaan tokko asiin nu darbee yookiin asiin nu darbee aariidhaan kan maraatanii isirru makiinaa isirru kutuu kan barbaadan meeqatu jira. Ibsaan tokko yoo ka'ee boba'uu didee yookiin tiraafikiin makiinaan karaa irratti yoo cufamee baay'ate isintu godhes miti nama godhe miti hin ta'e bakka. Kanaaf attamittiin ariifattee na darbee akkamittiin properly dhufee na darbee tarii namni suni yeroo dhukkubsataa baatee fiigaa jira ta'a hospitaalatti hin beennu bargatti akka beekaata ambulaansii gargaara maal tokko garuu nama hoosaatii makiinaa isaatiin fuudhee nama iddoo tokkotti geessuuf ariifachuu danda'a ta'a. Akkasitti positiivii yaaduu wayya malee waanuma kanaaf balaa buusanii aarree maal jennee tiraafikii karaa cufamee makiina karaatti baay'atee waan meeqa yoo jenne wanta nu jijjiiru waan tokko yoo jiraachuu hin danda'u jechuu kooti wanta nu jijjiiru waan tokko jiraachuu hin danda'u warroota akkasii miti. Al ta'u tokko waanuma hin danda'amne. Important, unimportant, impossible. Barbaachisoonni jaalala wajjin kan wal qabatee nama tokko gaarummaa gochuuf waa yaannee biyya tokko saba tokkoof yaannee wanta sun wanta block godhu yoo jiraate unmet needs jedhamu fedhiin keenya nu yaanne bakka ga'uu gaafa didu nu aarsa jechuudha. Wanti nu yaanne tokko bakka ga'uu gaafa didu nu aarsa. Akkas ta'u turre ture jennee yaanne. Ashaaraan keenya addaa ilaalchi keenya addaa wanti numtu keenya addaa waan ta'eef inni biraan immoo keetti yaaduunis immoo yaada mataa isaa qaba. Aariin nannee waan meeqa waliin meesaapi gochuurraa ilaalcha nama lakkuun illee wal fakkaate malee tokko miti ashaaraa garaa qabu waan ta'eef jira keenya. Kanaafitu haati mana abbaan manaa ilaalcha mataa isaanii qabu. Waa manuu jenne fudhadhu deemaa jira yoo ta'e namni sun roobootiidha malee isa faabrikaan hojjetee baasedha malee nama miti. Kanaafitu wanti sirrii nutti fakkaatu sirrii ta'uu dhiisuu danda'a. Hunduma isaanii sirrii jennee yaadne sirrii ta'achuu miti. Kanaafitu wal loluurraa, walitti aaruurraa, wal abaaruurraa, waraana walitti qawwee fuudhanii ka'uurraa waliin mari'atanii maaltu gaariidha. Mana keenyaaf maaltu gaariidha waldaa keenyaaf maaltu gaariidha biyya keenyaaf jennee waliin mari'achuudha malee inni nan jedhe ta'uu turre jiraata humnaan nan si caalatu har'a caalta malee booriin immoo humna argatee ka'ee si rukuta. Kanaaf waraana waa sirreessuun jibba waa sirreessuun loliisaa waa sirreessuun kan hin danda'amneef kanaaf burqaan garuu aariirraa ka aariitu jibbatti jijjiirama akka sagalee waaqayyoo tokko haaraatti immoo nama jibbe lubbuu ajjeese kakuma faattillee ajjeesuudha waan ajjeesee biti gaafatamaa kakuu haaraatti garuu namni lubbuu namni nama jibbetu karaa argate nama ajjeesa waan ta'eedha.
dubartii ilaaluu miti rakkoon qabuun bareeddii inni maal jennee ilaaluu miti garuu utuu karaa argatee wajjin ejjuu barbaada garaa isaatti kan hawwe jedha hin ejjee jedha raateera akshinii sana raawwateera waan ta'eedhaaf. Innaa kanaafitu hubachuun gaariidha. Hubachuun gaariidha. Intenshinii namaa kanaaf yeroo hundumaa maayini wanti irratti aaruu barbaadu kun natti dhaga'ama kun barbaachisaadha moo waan barbaachisaa miti moo deebi'ee moo waan tokko waan hin danda'amne. Amma kanaaf wanti nu impossible jennu waan hin danda'amne nu amala namaa geeddaruudhaaf yaadna yeroo kan keenya iyyuu geeddarreetu kan namaa geeddarrame gaafa yaaddan irraa waaqayyo. Deebi'ees immoo maanni moodeliin keessan nama tokko akkasi yaaddan gochuuf geeddaruuf gaafa yaadda isin yoo yaada hamaa qabdu ta'a yaada rakkisaa qabdu ta'a gara kamitti geeddaruu yoo barbaaddu. Dhuguman jedha maanni dhuguma moodeliin keessan dubbii waaqayyooti moo itiksii lafa keessanii barreessanii qabdan tokko qabdu moo gara goolii sanaatti hojjettan jettanii. Akkuma kootti maa yaandee isuma nan jedhu maan jennee maama nan deeggarree isa jedhuudhaafi kaatanii balaa yoo buustanii mini waan tokko bu'aan qabu. Oofuun jijjiirre amma umuriin keenya dabalaa deemu amalli biraa nurraa ba'aa deema. Amala nama biraa jijjiiruu hin dandeenyu. Kanaafituu aariidhaan nama nurratti hirkatee jiru tokko ijoollee keenya dariyaadha manaa keenya abbaa manaa keenya aariidhaan gara yaada keenyatti yeroo geessuu dandeenya keessa nama sana garuu geeddaruu hin dandeenyu aariidhaan. Kanaafituu ofii keenya yeroo baay'ee rakkoo mataa keenyaan finneenitu gatii kaffalla yeroo baay'ee waan ta'eedhaafi irraa kanan jedhu wanti fedhii keenya hin guunne tokko aariidhaan har'a guuttan malee bor guuttachuu hin dandeenyu. Yeroo hundumaa aariin balaa buufni amala akka nama suusii bunaa qabaatu namatti ta'a. Waan hundumaan nuu guutamiti 50 argannaan gaariidha 50 jireenyi. Waan tokko mari'annee namni sunis waa tokko argatee kooman giraawundi irratti walii galla malee yeroo hundumaa bakka isinan jedhu jennee aarree balaa buufna yoo ta'e rakkoo waaqayyoon ittiin fidin ofii keenya nufitti finna. Wanta nagaadhaan wanta jaalalaan hin geeddarre tokko aariinan geeddara lolaanan geeddara waraanan geeddaratanii hin gowwoomina. Biyyuma kam keessatti kun Ameerikaan waggaa 20 Afgaanistaaniin jiraattee tiriliyoonii 2 olachitti investii goote kun warra Afgaanistaan Taalibaan deebanii gaafa Oogast 31 bahuu baannaan jireenya keekkachiisaa jiru. Horiitti namne, wattaadarratti namne, namatti namne isinii galee meeshaadhaan olaantummaa qabaachuu, waraana olaantummaa qabaachuu waan tokko gargaaruu hin dandeenye. Biyyumta Ameerikaan galteen boqqatiin qolaatiin dhumtuun bada malee waan toluu sin agarre humnaan waa godha yeroo jedhan. Sumaalee galtee baate, Raag galtee baate, Liibiyaa galtee baate, lafumti ishee Sooriyaa galte, lafumti ishee nadee tuttu isaa gaarii ta'u takkaan agarre dhugaa isin itti muudhaaf yoo ta'e humnaanaan waa godha jedhee namni yaadu, biyyi yaadu, sabi yaadu eessa ga'uu hin danda'u takkaayyuu. Ngoomina. Ufuma jibba, ufuma qiimii, ufuma maal facaasne ijoollee keenyatti kana dabarsaa warra keenya kanatti dabarsanii bara jireenya keenya kaansarii baannee deemna jechuudha. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kanarraa warra bilisa baatan ta'a. Ba'aa gooftaan namatti laanne hin baatina. Eeyyee. Bakka kummaa akkasin ta'u summaa akkasin ta'u sooshaal miidiyaa kana ilaaltanii balaa buustanii sumaan barreessitanii raaf jettanii ofuma aartanii aarii facaasaan jiraatina. Mi'aal tokko tasgabboofne lafa biyya lafaa kana gannata si'oolii gochuu dandeenya. Seexanaan deemanii si'oolii nu jalaa godhan waaqayyo isaanii fadhiisu addamii fi waan. Nu morkaa fuunee times 100 goone. Times 100 maali miliyoonii goone maleessa. Mee yaannee achi ofitti deebinee bakka meeshaan caalu arrabaan jecha ofiitiin waa jedhanii balleessuudha isa booddee meeshaa biraan kaa mee dhiisnee deebinee karaa nagaa karaa tasgabbii ayyaana waaqayyo isin haa eebbisu eebbifama.